Allahu Akbar. Thank you. Galatooma ijoolleen Nagaadha nagaan siifaa ta'u addisu. Allahu Akbar. Kaleessuma dhaqxee rammoo sheekii taatee nutti faarsuu jalqabde qulqullee. Tajaajilaa. Tajaajilaa maalidha? Aramanii waliin ooftuudha malee. Ndee hintaatuu waaqayyo mana isaa keessaa darbatee si baase. Ati koo Saa'olidha. Saa'oli koo Daawwitiin nama waaqayyoo jibbaa inaafaa ture. Atis koo Saa'olidhaayyuu mana isaa keessaa saba isaa keessaa waaqayyo darbatee si baase. Inaaftuudha mati. Goomattuudha mati. Tajaajiltoota tajaajilan koo arrabsaa turte. Kan biraa immoo waldaa makaana Yesuus keessaa moo waldaa muluu wangeelii keessaa moo eessa keessaa baateeti? Ati koo waldaa sharaan kee gatii dhabnaan waan kiraa manaa kaffaltu dhabnaatiin kiraa manaa sirra tuttuulamnaatiin cuftee baate. Kanaaf amma gaa ati koo musliima ta'uun kee gaamma waan guddaadha sitti. Waan nyaattu dhabnaan kaleessa koo suufii sitti bitanii daara si baasanii suufii caammaa sitti bitaniitu ofitti si fudhata warri musliimota buleessi kee asiif achiin bahee kadhatee baalfateetu moofaa jijjiirrattee dhaqxeechi. Moofaatiin gooftaa jijjiirtee mati. Sheer godhaate sagalee kana biraan naagaa namni sagalee viidiyoon kun sin bira gahe. Otoor san argin siree yaabdeen sayyummoo kaleessotee assalaamu alaikum maalaikum assalaama Allahu akbar jedhaati barreessa Allahu akbar jedhaa barreessa. Namni kana sii barreessuus hin jiru. Tooftaa keessan barreerra. Amma mucaan sun asiifachiin fiigee siifachi kaatee siifachi arreedee abdii obboleessaan ni jedhamu istiidiyoo banate. Amma moonni kun taraasaa walii gadi fiigee inni muwaa godhatu jedheetu. Amma kana booda istiidiyoo keessa taa'eetu achiiti wantoota garaagaraa xefenfera. Kun immoo taraasaa darba. Tooftaa keessan barreerra. Nuyi gooftaa Yesuus Kiristoos isa jireenya isa ifa ta'e hin gadhiifnu. Yoonni rifeensa mataa keessii biqilcha ta'e immoo sirraa dhume sana deebina. Maal tajaajilteeti? Eessa tajaajilteeti? Mandara keessa deemtee waldaa sharaa tokko iddoo tokkotti bantee achisii ta'uu dinnaatiin cufteetu amma garachii dhaqxe malee. Dooktar Gammachiis Dassitaatu dhaqee? Raajii Masaratitu dhaqee? Iyyuu Cufaatu dhaqee? Taamiraat Taarraqeenyitu dhaqee? Immoo warroota gurguddaa faarfataa Baacaatu dhaqe moo faarfataa Addisuutu dhaqe moo faarfataa Befiqaadeetu dhaqe? Joortota isin hundeen qabdan isin. Acaafti qulqulluu amma dhumaatti nama iddoo isaa dhaabbatee eeggutu fayya jedhe malee nama amantii jijjiirratu miti. Isin ikkoo moofaatiin gooftaa jijjiirtanii biriidhaan gooftaa jijjiirtanii malee wanta biraadhaan miti. Iddoo dhabnaan nama sin jibbinaan tajaajila keessan jibbinaan dibata keessan jibbinaan dibata sobaa malee ayyaana dhugaan baattan kanaadhaatiif ammayyuu kan hin taane ganaa baddi. Chaw sagalee kana addisuu biraan naagaa eebbifamaa.